galateeffannaa gaazexeessitoota OBN irratti argaman himan Taadalaas Faa'u dabalata qaba. Ummanni Itoophiyaa oduu sobaan akka burjaajoonneef qaamoleen miidiyaa hojii gaarii hojjechaa turuu isaanii keessummoonni kabajaa sirna galateeffannaa gaazexeessitoota OBN irratti argaman ibsan. Sirna galateeffannaa kanarratti kan argaman Daayirektarri olaanaa Indoktrineeshinii Raayyaa Ittisa Biyyaa Meejor Jeneraal Mahammed Tasammaa, Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseenii fi Daayirektara olaanaa Abbaa Taayitaa Broadcasting Itoophiyaa Dr. Geetaachoo Dinquu ergaa dabarsaniiru. Daayirektarri olaanaa Indoktrineeshinii Raayyaa Ittisa Biyyaa Meejor Jeneraal Mahammed Tasammaa haasawaa taasisaniin ummanni Itoophiyaa propaganda soban akka hin dogongorreef odeeffannoo dhugaa ta'e hawaasa biraan ga'uuf hojiin gama miidiyaaleen hojjetaman bu'aan amma argame kun akka dhufu taasiseera jedhan. በስራዎቹ ላይ እኔ እውነቱን ለመናገር በጣም የተቀናጀ hojiin hojjetame kun haala qindaa'een akka ta'e agarsiistuunsaa bu'aa argame kanadha. Hojiin miidiyaalee OBN, EBC, Waaltaa, Faanaaf miidiyaan naannoo Amaaraa hojjetanii fi koreewwan miidiyaalee kana keessaa bobba'uun nu waliin hojjechaa turan hedduutti dhama'aniiru. Lakkoofsaan baay'ina kan qabnu yommuu ta'u hojiif odeeffannoo sirrii ta'e hawaasa biraan ga'u keessatti garuu tokko kan turredha. Meejor Jeneraal Mahammed hojiileen gama gaazexeessitoota OBN'n hojjetaman hedduun isaanii olola sobaa gama juntaan ture akka cabu taasisuun alatti waraana keessa seenuun gabaasuuf gaaffileen dhiyaachaa akka tures kaasaniiru. ስለ OBN የጋዜጠኛ አርበኞች ለመናገር gama gaazexeessitoota OBN'n yemmuu ilaalu hojiilee isaan hojjetan hedduu kan nama ajaa'ibsiisudha. Hojjettoonni kunneen hojii kana hojjechuu keessatti bakka guddaa kan qabanii fi dhimma ergamaniitiif dursa kan laatan ta'uu irraa arguu danda'eera. Ittuu hojii kennameefiitiin alatti adeemanii waraana keessa seenuun hojjechuuf fedhiin isaan qaban osoo hin dinqisiifatin darbuu hin barbaadu. Hojjettoota dhaabbatichaan baga gammaddan jechuun haasawaa kan taasisan Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen hojii kana keessatti dhimmoota isaan dinqisiise akkasitti ibsan. በወቅቱ ያለውን የግንባሩን ብቻ ሳይሆን ከዛ ባሻገርስ ምን ቤት ስራ ነው የሚኖርብን የሚለውን ሚዲያዎቹ hojiin gama dirree waraanaatiin jiru qofa osoo hin taane sanaan boodas hojii akkamiitu nu eeggataa waan jedhu miidiyaaleen kunneen yaada keessa galchuun kan hojjechaa turan ta'uusaa nama ajaa'ibsiisa. Gaazexeessitoonni kunneen dhimma nageenya kabachiisuu mootummaan fudhachaa jiru kana keessatti dirqama malee fedhaan keessatti hirmaachuun qaba jedhanii gaaffilee isaan kaasaa turan hedduu nageenya biyyaa eegsisuuf fedhii isaan qaban kan namatti agarsiisudha. Gama OBN'n hojiin hojjetame biyya tasgabbeessuu keessattis shoora olaanaa waan qabuuf gama deeggaramuu malu hundaan bira kan dhaabbannu ta'as jedhaniiru. 13 ቋንቋን ይዘው የሚሄድ አጠቃላይ አገራችንን ብቻ ሳይሆን ቀጠናውን ይዞ ሊወጣ የሚችል ሚዲያ yeroo ammaa kanatti OBN afaanota 13 keessummeessuun hojiilee adda addaa hojjechuun dinagdee biyyaa keessatti shoora mataasaa ba'achuuf hojiin hojjechaa jiru guddaadha. Kanaaf deeggarsi mootummaa naannoo Oromiyaa biraatii hafuu hin qabu. Hundi keenyayyuu gama deeggaramuu maluun bira dhaabbachuu qabna. Sababiin isaas OBN uummanni Oromoo tokkummaa biyyaa mirkaneessuu keessatti hojiin hojjechaa jiru hundaaf ifa waan ta'eefidha. OBN bal'atee arguu kiyyatti gammadeera kan jedhan Daayirektara olaanaa Abbaa Taayitaa Broadcasting Itoophiyaa Dr. Geetaachoo Dinquu odeeffannoo dhugaaf qaqqabummaa qabu argachuu keessatti hojiin gama dhaabbata OBN'n hojjetame kan nama gammachiisudha jedhaniiru. ዛሬ በጣም የሚገርሙ ኢትዮጵያን ሙሉ ሊያዳርሱ የሚችሉ ሰፊ ሽፋን ያላቸው ተደራሽነት ያላቸው ቋንቋዎች guyyaa har'aa baay'ee kan nama gammachiisu lammiileen Itoophiyaa marti afaan dubbataniin ergaa asii darbu akka dhagaan OBN taasisee jira. Odeeffannoon hawaasa biraa haala barbaadamuun qaqqabuu qaba. Kanaammoo OBN hubatee hojjechuun dinagdee biyyaa keessatti shoora inni bahaa jiruuf galateeffamuu qaba. OBN's sirna galateeffannaa kanarratti Daayirektara olaanaa Indoktrineeshinii Raayyaa Ittisa Biyyaa Meejor Jeneraal Mahammed Tasammaa, Deetaa Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseenii fi Daayirektara olaanaa Abbaa Taayitaa Broadcasting Itoophiyaa Dr. Gammachuu Dinquu akkasumas qaamolee biroof badhaasa addaa gaachanaaf eeboo badhaaseera. Ayyaanni cuuphaa sirna amantaa darbee tokkummaa uummataa cimsuun qabiyyee amantii fi aadaan kabajamoo akka qabu ministeerri aadaa fi turizimii beekse. Habtaamu Saamu'eel gabaasa eejensii oduu Itoophiyaa akka xaanutti qindeesse. waggaa waggaan amajjii 11 kan kabajamu ayyaanni cuuphaa qabiyyee amantiif aadaa of keessaa qabaachuun isaa tokkummaa uummata Itoophiyaaf agarsiiftuu ta'uun himama. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti dhaabbanni saayinsii barnoota olaanoo fi aadaa ayyaana cuuphaa yuuniskootti hambaa addunyaa taasisee galmeessee turuunis ni yaadatama. Ministeera aadaa fi turizimiitti daayirektarri sabquunnamtii uummataa obbo Alamaayyoo Geetaachoo kabajni ayyaanichaa hordoftoota isaarra darbee tokkummaa uummataaf agarsiiftuudha jedhan. ዳባይ ክብረ በዓል እንደመሆኑ ምንም እንኳን መነሻው የሃይማኖት
መሰረትነት ቢኖረውም ayyaanichi dirree irratti kan kabajamu ta'ee bu'uurri isaas amantaa ta'us hirmaattonni isaa kutaalee hawaasa hundaadha. Kana jechuun ayyaana kana hordoftoota amantaa qofaatu hirmaata jechuun hin danda'amu. Namoonni hundumtuu akka hirmaataniif carraa kenna. Sababiin isaas duudhaan hawaasa keessa jira waan ta'eef. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti barreessaa olaanaan mana maree dhimma alaa qulqulluu Dr. Abuun Aragaawii ayyaana cuuphaa kanarratti aadaan uffannaa agarsiifamu eenyummaa keenya kan mul'isu waan ta'eef sirnaan kabajuu qabnaa jiran. ባህላዊ አለባበሶቻችን የኛን የህዝባችንን ማንነት ባህል ወግ akkaataa uffannaa aadaatiin eenyummaa aadaa fi safuu kan mul'isu. Kanaaf bakka sanatti addunyaan miidiyaa kan hordoftu waan taateef aadaatiin beeksisaa jirra jechuudha. Kan malees faarfannaa garaagaraa afaanota garaagaraan dhiyaachuun immoo manni amantaa sabaa fi sablammoota of keessatti qabachuusaa agarsiisa. Ayyaana kanarrattis uummanni koovidiif akkaataa wal saaxiluu hin qabneen of eeggannoon kabajuu qaban amameera. Hawaasni fi qaamoleen nageenyaa magaalaa Adaamaa nageenya irratti mari'atan firoomsa Abdallaa dabalata qaba. Kaayyoon konferansii kanaa uummanni fi poolisiin tokkummaan nageenya mirkaneessuu keessatti hojii boonsaa hojjetamaa ture hubachuun fuulduraafis cimanii akka itti fufaniif jedhan. Qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaatti abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa waajjira poolisii kutaa magaalaa Bokkuu itti aanaan inspektara Addisuu Nagarii. Leenjiin kun leenjii qaama afurii. Qaamni afur kun keessaati tokko tajaajila poolisii hawaasaati, tokko lammaffaan gorsaa walabaati, sadaffaan paatroolii daawwiidhaa, arfaffaan uummata. Kanaaf leenjii kana qaama kanaaf yaadarimee waan garaagaraa irratti leenjiin fi konferensiin kan kennamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Dhimmoonni irratti kennamaa jiru akkuma beekamu hawaasni kun qaamonni namni si ibse kun hawaasa keessaa warra filatamani. Namoonni hawaasa keessaa filatan kun immoo fakkeenyaaf tajaajilli poolisii hawaasaa hawaasarraa qarshii sassaabee miindaa hidhataaf kaffala. Akkaataa qabiinsa faayinaansii, akkaataa qabiinsa qabeenya akka motoraa, akka waajjiraa, manneen kireeffaman isaan kun seera faayinaansiitiin akkamitti itti fayyadamaa jiru kan jedhudha. Konferansii kanarrattis qaamoleen hawaasaa tajaajila poolisii hawaasaa gorsaa walabaa fi paatrooliin daawwii hirmaataniiru jedhan. Qaamoleen hawaasaa konferansii kanarratti hirmaatanis nageenya waan ilaallatu haati siinqee duraan dursitee haadha nageenyati. Lolli tokko ka'ee kan dura dhaabbattu haadha siinqeeti dursitee yoo haadha siinqeeti ol ta'e oomaa waraana kan duubaa dhufee poolisiin itti seenuu jechaadha. Borullee iftaanillee sanii achillee sanii asillee haati siinqee haadha nageenyati. Haadha nageenya waan ta'eef nageenya irratti dirqama sa'aatii 24 hojjedhaan ammallee nageenya inni ilaallata keenya waan keenya yoo nageenya irraa misoomni jiraachuu hin danda'u waan jedhaniif illee cimnee kan itti deemu ta'uu isaati jechaadha. Ijoollee keenya akka kalee guddanne sanitti boru ilmaan isaanii akka guddisan ollaan nu ergachaa gahee keenya bahaa dirqama keenya tokkummaan jaalalaan bahaa kan dhufne san ijoollee keenya keessatti diina summiin facaase kana keessaa balleessine kana bal'isaa guddisaa deemuu qabna. Hoogganaan qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Koomaandar Mangistuu Iyyaraa ji'oottan jahan darban dura qaamoleen nageenya hawaasaa booressaniin magaalaa Adaamaa keessatti rakkoon uumamuu himuun qindoomina qaamni nageenya hawaasa waliin ta'uun hojjetaniin yeroo ammaa rakkoon sun furameera jedhan. Rakkoowwan nageenya kanaan dura uumaman sun maaliif uumamanii akkamitti isa kanammoo dandamachuu dandeenye kanirraa kaanee immoo rakkoowwan gaggabaabaa mul'atan kan akkamitti qabnaa kan jedhu hawaasa waliin marii gaggeessaatiin hin turreerra caasaa nageenyaa waliin marii gaggeessaatiin hin turreerra eega marii gaggeessaniin booda maal ta'uu qabaa kallattii of duratti jiru kaawwannee yakki magaalaa kana keessatti rakkoon nageenya magaalaa kana keessatti tokkollee uumamuun irra hin jiraatu qindoominaan hojjanna kan jedhu irratti walii gallee haga ammaatti hojiiwwan hojjetamaatiin hin turanin magaalaan Adaamaa akkuma waliin beeknu rakkoo nageenyaa tokkoon malee ji'a jahan kanarratti labsiiwwan adda addaa farriin nageenyaatiin labsamaa yeroo ture daandii cufuudhaan wal qabatee naannoo waxabajjii naannoo fulbaanaatti adoolessa hagaya keessa diinni labsii godhaatiin hin ture san keessatti uummata hirmaachisuudhaan rakkoon nageenyaa tokkollee osoo hin uumamin darbinee jirra. Poolisiin kophaasaa hojjetee yakkaa fi rakkoolee nageenyaa hundaa ittisuu waan hin danda'amneef hawaasnis nageenya eeggachuu irratti gahee isarraa eeggamu bahuu akka qabu dhaaman. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Makuriyaa Dinquu magaalaan Adaamaa iddoo namoonni baay'een dhimma hojiif itti wal gahan waan ta'eef hawaasa magaalattii fi keessummoonnis akka rakkoon isaan hin muddanneef qaamolee hojii yakkaa irratti bobba'anii hojjechaa turan adda baasuun haala isaan gurmaa'anii hojii uummatanii badii kanarraa deebi'an irratti hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Hojiin qabannee deemnu hannan bisoodha. Maaliif magaalaa Adaamaa keessatti yoo xiqqaate guyyaa tokkotti nama haga 60,000tu gala magaalaa kana. Deddeebiin jira. Deddeebii kana keessa
kashlapoonnis jiru magaalaa kana keessatti. Amma kashlapoota kana irratti hirmaatan adda baasneerra. Isaan kun carraa hojiin akka uumamuuf irratti hojjechaati kan jiru tokko. Gaafa isaaniif carraa hojii uumne isaan biddeena nyaachuu jalqaban yakki kun hanni kun hirachuu danda'a. Dargaggoonni magaalaa Sulultaa ijaarsa mootummaa biyyaa irratti mari'atan Kibree Zalaalem immoo dabalata qaba. Magaalaa Sulultaatti dargaggoonni marii sababa irratti hundaa'ee gaggeessaniiru. Waltajjiin marichaa Nation Building yookiin ijaarsa biyyaa, State Building yookiin ijaarsa mootummaa fi gahee dargaggootaa mata duree jedhuun gaggeeffame. Itti gaafatamtuun liigii dargaggootaa paartii badhaadhinaa magaalaa Sulultaa Qarree Wasanee Gurmuu kaayyoon marichaa dogoggora darbe sirreessuun ijaarsa biyyaa keessatti hirmaannaan dargaggootaa akka cimuuf ta'u eerte. Kanaan dura kan ijaarame jira, achi keessa dogoggorri jiru jira. Sanas achi keessatti sirreessinee dhaloonni amma jiru dargaggeessi amma jiru kun haqasaa beekee sirriitti ogummaadhaan hoogganee dandeettiidhaan hoogganee biyya itti fufuu danda'uu fi ammayyaa taate guddachuu dandeessu uumuu keessatti gaheen dargaggootaa baay'eedha jechuudha. Akaadaamii hooggansaa federaalaatti daayirektoreetii tajaajila teeknikaa fi barnootaa obbo Henook Asfaw ijaarsa mootummaa, ijaarsa biyyaa fi gahee dargaggootaa mata duree jedhuun barreeffama dhiyeessaniiru. Ijaarsa biyyaa fi ijaarsa mootummaa keessatti gaheen dargaggootaa inni jalqabaa waan beekuudhaan sababa hawaasa'udha. Itti aansee immoo ololoota gamaa gamas deemaa jiran kana dura dhaabbatanii dhugaa jiru hubatanii darbees immoo isa kaanis hubachiisanii milkaa'ina biyyi keenya amma keessa jirtuuf deemuu keessatti gaheen isaan qaban baay'ee olaanaadha. Dargaggoonnis barreeffamicha irratti mari'achuun ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii kan bahan ta'uu himanii. Biyya tokko ijaarus kan danda'u diiguus kan danda'u dargaggeessa namoota asitti argame kana jechaadha. Dargaggeessa ijaarus hin danda'a diiguus hin danda'a jechaadha. Biyya guddisuuf maallaqa odoo hin taane otoo sammuu keenya guddifanne seenaa faarsuun seenaa barreessuun gaariidha jedheen fudhan akka yaada kootti. Sadarkaa magaalichaatti dargaggootaaf carraa hojii uumuu irratti hanqina jiru eeranii. Fakkeenyaaf ijaarsa biyyaa keessatti dargaggoon murteessaadha jennee ta'e kaastaniitu isiniyyuu. Kaastanii murteessaa yoo ta'e humni nama baratee baay'ee jira. Dargaggoon kun baratee lafa taa'ee jira. Ijaarsa biyyaa kana keessatti aga ammaatti dargaggoo meeqatu gara ijaarsa kanaatti gale? Maaltu hojjetamaa jira dargaggoo kanaaf? Hojii carraa hojii uumuu keessatti immoo ganda istiin ammaarraatti hooggansi magaalaa hojii kana xiyyeeffannoo guddaadhaan qabatee zoonii hiratee gooxii hiratee carraa hojii uumuu qabeenya adda baasu irratti gurmeessu haqa qabeessummaan ni mirkaneessaa jiru xiqqaa miti jechuudha. Sana keessatti hundatu hirmaate hunda ammateera haqa qabeessa qaba sana deebinee ilaaluun barbaachisaadha. Dhugaa walii kennuudhaan dhugaa walirraa fudhachuun ijaarsa biyyaaf kan gargaaru ta'utu eerame. Sirna federaalizimii sabdaneessaa ijaaruun ijaarsa biyyaa fi ijaarsa mootummaa akka cimsu himameera. Wal gargaaruu, waliin jireenya cimsuu, wal jaallachuudhaan biyya guddoo ijaaruu akka barbaachisu waltajjii marichaa irratti himame. Mariin dargaggootaa sadarkaa magaalaatti taasifame sadarkaa gandaattis itti fufa. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Gujii Lixaattis dargaggoonni dhimmoota ijaarsa biyyaa irratti mari'atanii jiru. Waariyyoo immoo dabalata qaba. Korri dargaggoota marii dargaggoota sababaa jedhuun godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaatti taa'ameera. Kora kanaan dargaggooti aanaalee godinicharraa dhufan korri kun gahee dargaggeessi biyya ijaaruu keessatti qabu nu barsiiseera jechuun yaada isaanii OBN'if kennan. Dargaggoonni biyya keenya ijaarsa biyyaa keessatti gaheen qaban turani. Amma immoo leenjii kanarraa wanti nu hubanne dargaggooti keenya ijaarsa biyyaa irratti gahee akka qaban biyya ijaaruu keessatti biyyi akkamii ijaaramti biyyi ideoloojii irratti ijaaramti jechuudha. Biyyi akkamii akkasii ijaaramuu dandeettu irraa baratanii jechuudha. Leenjii kanarraa dargaggoonni keenya kana baratan. Dargaggeessa hirmaachisanii akkana mariisuun akka dargaggeessi biyya tana bulchiisaa jiru mootummaan kun nu barsiisaa jira jecha. Akka nama tokkotti kaleessa akkanatti na yaamanii miidiyaan naaf feeruuf yookaan miidiyaan na wana gaafatiisaaf carraa arganne ture. Leenjii tanarraa wanni argadhe keessaa tokko waan biyya tanaa waan Gujii kana waan godina kana waan aanaa keessaa dhufee fi waan addeetti dhal'ee dubbatiisaaf bu'aan leenjii kanaatiin tokko jedhee argadhee jira. Baadhee hafuu qofa ta'ee baradhee dargaggoo kiyya lafa barsiisu leenji'uu jira. Leenjiin sun baay'ee dansaa.
Dargaggoonni kunniin biyya aarsaa dargaggootaatiin as geette dargaggeessi amma eegnee biyya badhaate dhalootaaf dhaalchisuufillee dirqama qabna jechuun himan. Biyyi kun kenna akka ta'een ifuma akka jaarre ifumallee akka eegachuu qabnu biyya kana amma achiifillee ifuma jaarre sadarkaa isii amma jirtu kanarraa sadarkaa olaanaatti akkasiin guddattuu fi gahee guddaa qabna. Iddoo durii san hin jirre waan ta'eef dargaggeessi keenya if ilaalee iddoo jiru if ilaalee oduu miidiyaa sobaatiin utaaluu dhabe feesibuukii sobaatiin utaaluu dhabe amma dhaabatee ilaalee biyyittiin maarra jirti eentu biyya bulchaa jira jedhee ka'e if ilaalee ka'ee mootummaa kana cinaa hiriire deeggarsa mootummaa kana tolchuun barbaachisaadha. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota godina Gujii Lixaa Aadde Arbee Turii dargaggoonni biyya ijaaruu keessatti gahee duraa qabu jedhan. Biyya ijaaruu keessatti gaheen dargaggoonni qabanu gahee guddaa mootummaanis paartiinis akka paartiitti mootummaanis akka mootummaatti qabatee irratti hojjetaa jira. Akka godina keenyattis akka waajjira dhimma dubartii daa'immanii fi dargaggoota godinaatti haa ta'u irratti hojjetamaa jira. Keessattuu gaheen isaan biyya ijaaruu fi diiguu irratti qaban guddaa waan ta'eef humna ho'aa kana humna boru biyya dhaala jennu kana humna kana qindeessine politikaalii waajjirri paartii ikoonoomikaalii waajjirri keenya waliin taanee waliin hojjetaa jirra. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Gujii Lixaa obbo Daadhii Dhaddachaa dargaggeessa sababaaf jiraatu uumuu dandeenyeerra jedhan. Dargaggeessi dhugaa dubbachuuf umurii kanatti dhakaa kaasuu dhiisee waan namni jedhe feesbuukiin waan adda addaatiin fiiguu dhiisee dargaggoo waan namni jedhe hundaa jechuudha karaa kamiinuu waan paartiin kamuu jedhe haa ta'u waan namni dhuunfaa jedhe haa ta'u waan eenyuyyuu jedhe nama sababaa namanu jechuudha. Nama waan namni jedhe saniif gaaffii isaa gaafate maqaa isaa eenyummaa isaatiin osoo hin ta'in sabummaa isaatiin osoo hin ta'in amantaa isaatiin osoo hin ta'in waan inni dhiyeesse sababa yookiin riizinii isaa saniin kan amanu ta'uu keessaniif ani baga gammaddan isiniin jedha jalqaba. Biyya tana ijaaruu keessatti akka seenaa dharaatiin odeeffamu osoo hin ta'in Oromoon gatii itti kaffaleera. Aarsaan dargaggeessi kaffales guddaadha akka obbo Daadhiin jedhanitti. Akka waan Itoophiyaa nun ta'initti karaa yeroo dheeraadhaaf mataa keenya fe'amee yeroo dheeraadhaaf maan baay'ee nutti guuramee jiran osoo hin ta'in biyya tana gaafa asii hundoofturraa jalqabe kan Oromoon hundeesse kan Oromoon itti cabe lola daangaa adda addaa irratti kan Oromoon itti rakkate. Kan Oromoon ilma isaatti wareege intala isaatti wareege ta'uu isaa dargaggeessi kun hin beekee ka beekumsa dabalataatiif deemu ka sababaa amanu akka teetanus akka keessa jirtanus abdiin qaba. OBN Rammas oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Qonnaan bultoonni godina Arsii Aanaa Doddotaa qamadii jallisiin misoomsaa jiran bu'aa gaarii abdannaa jedhan Girmaa Gammachuu tokko